بيا وزير يوسف آدم بوكا جانيني باتي تك خبئنا ردمت إذا إني وان كان راوتشوف إذا إني أتشنجرو بيا على ديمي أكستيجا ندفع فدفع وواجباتنا ديما وان دقاء خان من خينا لين اتهاجموا ونقول دلقان تنين لين نلافتو تأتي أكملت انتلتون على تندوي تيجيتان لولان هاك بيختي كأنه مال قبض جمع ورقان كتب ديمني اتن أغرسيس جاء أغرسيس أي أفان كن بيا سومالي لين ندبتيني سنين لين نبيتني أمو بدون أفان راديو في أفان أكاتا بتلين إنما أمتها في ندبرو دوبا أفان كنا نو سنس سانجي راديو كيسا سينو جنال يوني من سنسفني إثيوبيا نو هيماتي نو هيماتي ما أفان دبيتين ترك أفان رومون أبلارا نو هيماتي جنال سين هيماتون جين أفان كانوا سنسسا ني دبنا إن شاء الله وان برباچسو دوبا أكاستي أفان كنا نو سنسا سنسسن اتن دبتن وان أنمو وان قرآنتي وان ديني في أمانتي في تاريخ في أفاني خنان كبرة نمني برا وان براتي egaa reediyoo san keessatti waan baay'ee hojjettaniirtan mee wanni achitti dabarsitan yaadattu faarullee ni dabarsitu ture walaloo ni dabarsitu ture waan gabaabaa isaa akkuma reefus hin jee walaloonan dura dabarse yaa ilmaan oromoo dubbiituu dhagayaa maqaa fi afaan waan akkana ji'uuf maali maqaa gosaa dhiisaa kadhii argame isa dur qabadhaa kan barame Oromoo jechuudha. Oromoo jechuu qabadhaadha. Saniif hin jeddee. Egaa inni biraa immoo kan Obbo Ibrahim kaasanii raadiyoon sun cufamuu isaatitti maaltu isinitti dhagame yeroo sangaa jalqabamee ture ergasiin cufamee maaltu isinitti dhagame yaada jedhu. Hedduu wanni nutti dhagame egaa waan gartee qalbii nu cabsaati. Haa ta'u dawlan Ethiopiyaadha hoggaa sun cufamu Hararitti raadiyoo bante kanaatu bakka bu'ee jiru eegan ganoota hanganumti eeganuu argame alhamdulillah galatan galfadha. Itti dhiistan. Mee doktar seenaa keessan keessatti waan tokko tokko hoggaan laalu jecha tokkon arge. Hayya. Nama suuta deemuu qoreen suuta waraantii gorsa jedhuun argadhee hin irraanfadhu jettanii barreessitaniirtan. Eenyurraa argattan gorsa kana jecha kana? Gorsa kana namni beektaa aqillee namuma aqlii qabuu fi nama hikmaa qabullee yoo argan dhiisurmaa waa fudhata. Haakiyyan kiyya haati abbaa kiyyaa damiina jabaadha. Nama suuta deemu qoreen suuta waraantii nu gorsan. Jarjaruun balaarra nama buusaa. Ayyemee gaa bilbila fuunee itti deebinaa. Hello. Hello. Akkam jirtan? Anaa eettanii. Eenyu jennu? Gaariidha. Saawwa Masana Durqaatii Dirree Dhaara. Mee Dr. Muhammad Rashaad waliin haasa'aa. Hello Dr. هاي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب آمين. وين لو على ما سنجابة داريرو. هاي وعلم هيا. لمن. كبي أفان أورمو. هيا. إسم بريسو خيسن نمني الدون ونوم بقوم نجيب جرا. هيا هيا. وآخر رتي بدينا نودو إنتني ريفولي الدون متنوسون أوفين. أتو أنكر برانو رابع غورتن.
Kan odoo hin ta'e bal'inaan isin barreessuu keessan sirriitti hubannee namni illee akka gaarii hubatee qoodoo walii kaa'uun takka dhufte taakka. Kalameessa amma maalirra jirtanii jireenyi keessan maal fakkaata? Jireenyi biyyattii amma biyya ga'ee deebitan kana maal fakkaata? Wanni sirrii jirtan fayyaa keessan maal fakkaatti? Rabbi umrii dheertu isin haa kennu. Amiin. Isin seenaa lubbuu qabdu Oromoodhaaf uummata Oromootiif seenaa lubbuu qabdu seenaan gabarte tabarrootemi seenaa dubbachuu dandeessu seenaa lubbuu qabdu Oromoodhaaf isin seenaadha seenaa hambaa guddoodhaa jiraadha umriin jiraadha umrii dheertu isin haa kennu rabbi fayyaa isin haa kennu galatoomaa jedhan. Amiin. Ayyee obbo Hasan Abdulqaadir baay'ee isin galateeffannaa Dirredawaa irraa nu bilbiltanii ulfaadhaa gaafilee keessaniif deebii eeggadha. Gaa Dooktar Hasan obbo Hasan Abdulqaadir qubee afaan Oromootiin barreessuu isintu jalqabee duraan akkasitti sirriitti hin beekamu ture nuun jedhanii gaa sirriitti nu kaasadha yaada jedhu. Mee qubee afaan Oromoo kana gaa barumsa ittiin hin baratamu barumsa afaan Oromoo illee biyya Misir keessatti hin barsiifna hin baranna jennaan qubeen qabu jennaan hin jalqabee jettan. Achiin booda qubee kanaan akkamitti jalqabdame? Akkasuma warri Azhar warri yuunivarsiitiin Azhar biyya Somaalitti si erginaa eegaati waan waxaniyyaadhaa kana iddoo waan biyyummaadhaa qabaatte nama akka keetii kana bakka nama keenya erginu nama akka keetii kana silaa erguu gaarii jedhanii na ergan achitti. Somaalitti? Mirqaanan qaba gaafa sani jabaa wajjin dalagaa waan hedduudhaan biyyarraa hin dhufee izni naa godhaa jeen. Na hayyamaa jettanii? Laakiin yoo dawlaa alaatiin wajja dalaydu siin hayyamnu jedhan. Nan dhiise san warra Misraa san nan dhiise. Achiin gaa afaan dura durso afaan Oromoodhatiin jalqabe. Biyya Oromoo keessatti afaan kun afaan jabaadha. Dalagallee nuu laafisa nuu seensisaa jeeni akka reefu je'ee eehaman faaruu afaaniitii fi ammoo uummanni kun yaa ilmaan Oromoo dubbiituu dhagaya maqaa fi afaaniin harka tokko ta'a jechaa achirraa hin kaase. Duuba akkatti gaa uummanni afaan keenya kun Sheekh Abubakriitis nan arka. Taanillee nan arka. Tamni ammoo wanni afaan keenya kanaa tolu wanni dafee biyya wal gayu afaan Laatiniitiin barreessu. Maaliif afaan kana Itoophiyaallee ni baratti yuunivarsiitii keessatti ni baratan. Sanii gaditti illee ni baratan beekamaadha kun. Kanaaf jecha afaan kanaan yaaddaniituma hojjetan yaaddadhee hojjedhe. Kanaaf gaafin isaa kabiraa amma maalirra jirtu jireenyi keessan fayyaan keessan akkamii yaada jedhu uummanni martuun barbaada waan ta'eef fayyaan keessan maal fakkaata jiruun keessan akkamii? Fayyaan tiyya biyya tiyya keessan jira. Namni biyya fi keessa jiru odoo du'elleedha biyya fi gabbisa. Dachi biyya fi gabbisa. Kana waan haala kiyya kan keessa jiru hedduun inni waa nan gammachiisu laakiin na gammachiisa ammas biyya tiyya keessan jira. Tanaaf jecha jiruun nama keessa jiru kun onoo qilleensi na dha'ee miilli kiyya lamaan illee lafanaan dhaabbatu. Waan akkanaa kanaaf jecha numan sabbara hanga rabbiin jiraachisa nan jiraadha. Laakiin kitaaba tokko qofan kan hanga ammaan tolchin jira. Qarni Ifriiqiyaa hajuu. Kitaaba qarni Ifriiqiyaa hajuu. Nama Almaaniyaatti tolche. Inni uummata Soomaaliitii fi uummanni Oromoo afar sadeen kun uummata tokko abbaan isaanillee tokko yoo wal tayan malee waan inni isaanii hin toltu jee akkas jee kitaaba takka kitaaba san hin tolchine amma san fa'an tolchuu sirraa deema. Nayyee egaa mee ammallee
yeroo tokko dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa badhaasa tokko isin kennee jira. Seenaa isin dabarsitan hojii isin hojjettan kanaaf jechaadha. Mee isa seenaan sun akkam ture kan jedhu laallee as deebinaa. Mee isa haa daawwannu. Koreen badhaasaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan nama hojii guddaa hojjetanii fi keessumattiyyuu afaan Oromootti rakkoo cimaa kan ture qubee ittiin barreessan irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan namoota hojii hojjetan lama akka badhaafamanii fi hamma yoonaatti seenaa isaanii calalaa tureera. Ogeeyyiin afaanii fi seenaa biyyoota alaatii dhufanii biyya isaan yommuu sana qubee afaan Oromootiif ta'u qorachaa turanitti hojii isaanii argan dooktarummaa kabajaa kennanii fi deeman isaanumti. Dooktar Muhammad Rashad kana duwwaa miti quraanas afaan Oromootti kan hiru Dooktar Muhammad Rashad. Ayyee egaa badhaasni kun bara 2003 dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa namoota aartii fi afaan Oromoo guddisuu irratti tattaaffii adda addaa taasisan kan badhaase. Mee badhaasa kana argachuu keessaniif yeroo sanatti maaltu isinitti dhagahame mee? Ani gaafa san as hin jiru onnan jira ilma kiyyaatu dhaqee naa fuudhe gammachuu guddoo na dhagahame. Maaliif wanni akkanaa kun gurra naggoote dalagaatii qofa guddisoo don ta'in gurra naggoote akkam du'ulleen qalbii takkaan du'u takkaan immoo namni biralleen saafu akkas godhanii shaarashaatiif akkas godhanii jedhee namni biralleen akka gammatu sun waanuma akka hojiitti illee tattaafatu akka eewa hanga sanni qaambeeyna hanga san nan fedha nan gammada sanirra nan gammada rabbi dawlata rabbi haa jiraachisu rabbi ammallee haa jabeessu ol haa deemtun jedha. Ayyee mee xumura irratti gaa namoonni hunduu dhaga'uu barbaada. Dooktarummaa kana akkamitti argattan eessaarraa argattan mee? Biyya Somaaleetti afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo tokko jechaan namni akaadimiyatul uluum jechaan dalagaa afaan tokkummaa afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo qorattan san akkas katabee warri faranjii dhufee ni ilaalee warri ummata Oromoo kana beekuu fi Somaalee fi NFD dha biyya tana hunda warra taa'u akkasii doktorri biisan taa'u dhufanii laalanii nusxaa takka fudhatanii haqa godhata doktorummaa haqa godhata jedhani. Wanni isin barreessitan wanni isin hojjettan sun wanni isin qorattan suni sadarkaa doktorummaa isinii kennisiisuu ni gaha jedhamee itti amanamee isinii kenname jechaadha. Kenname. Egaa reefullee obbo Hasan Abdulqaadir akka kaasanitti seenaa dhaabbataadha seenaa lubbuu qabu isinii. Namni seenaa barreessee lafa kaa'ee faa dabra isin seenaa lubbuu qabu lafa keettanii dabartanii yaada jedhu kun egaa namni ittuma deemaa in fooyyessaa ammallee kitaaba wayii barreessuuf hin deemaa sirreessan jiraa jettanii jirtanii kunis gaa seenaa lubbuu qabu lafa gootanii egaa dhaloonni keessanis akkasumatti itti fufeetti itti deemaa egaa Dooktar Muhammad Rashad mee xumura irratti wanni akka ergaatitti akka gorsaatitti uummata Oromooti dabarsitan jira. Uummanni Oromoodhaa beekamaadha. Ifillee beekanii namni silaa beeke ifiifis akka gaariitti if beekanii beekumsa isaaniitti dalagatu jiraachis akka dhalaan isaanii dhiirti isaanii akka dalaganii biyya isaanii guddisan afaan isaanii guddaadha namu arge amma dalagaan isaanii guddoo ta'uu qabdi. Ta'an ganuman dhaamaaf bakka jiranii dalagaan isaanii haa guddattu. Wanni na gammachiisu afaan Oromoo kun karaa hundaan
dhagayamee ol deemuudhaan fedhaan karaa hundaan karaa taariikhatiin haa ta'u karaa biraatiin haa ta'u akka namuu dhagayee itti dalagu ani immoo dalagaan tiyya qoftiin nama hundaa waliin geessu silaa namni hundi karaa kanaan dammaqee keessattuu warri ala bahe waan afaanii kana jabaatanii akkasitti waan afaan isaanii gabbisuun biyya isaanitti ol deebi'u gaafa ala jiran waan ummata isaanii gabbisu dalagu yoggaa ol deebi'an san gargaarsa biyyaafis gargaarsaanii ammallee nama hundaaf gargaarsa ta'anii waliin hojjetanii waliin dalaganii waliin guddatan kanaan dhaaman Naayeega Dr. Muhammad Rashaad Abdullee seenaa keessan keessatti gahamma kitaabota 23 barreessitanii jirtanii kitaabota sangaa amma yeroo keenyafis addaan babaasuu hin dandeenyu wantoota baay'eedha weebsaayitiis qabdu kanarraa gaa ummanni Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiranis achirraa waan adda addaa argachuu danda'u egaa istuudiyoo keenyatti nu argamtanii yaada kana fakkaatu nu kennitanii ummataafillee gorsa ergaa nu dabarsuu keessanii fi maqaa daawwattoota televezyiinii Oromiyaatiif akkasumas immoo maqaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiin baay'een isin galateeffadha galatoomaa ulfaadha hin jedhagaa. Wallahi isinillee ulfaadhaadha waan asitti na yaamtanii kana ummata Oromootiif dirree na baaftan gammachuu guddoon na dhaga'ama. Daawwattoota